Hello guys, egaan guyyaarraa immoo Geography of Ethiopia and the Horn chapter 1 part 2 qabannee isiniif dhiyaannee jirra. So part 2 kanaan immoo size of Ethiopia kan jedhu kanarraa kaasnee aga dhumaatti hojii ilaalla. Ethiopia with a total area of approximately miliyoona 1,106 square kilometers is the eighth largest country in Africa and the 25th in the world. So bal'ina lafaa square kilomeetirii haga kana qabdi jechuudha Itoophiyaan. Akkasumallee raank ishee Afrikaarraa 8ffaa akkasumas addunyaarraa immoo 25ffaa akka taatu ishee taasisee jira. It extends about 1,639 kilometers east to west and 1,577 kilometers north to south. Fageenyi bahaa fi dhiha gidduu jiru meeqa kiiloomeetira amma kanaati. Akkasumallee noorzii fi saawuzii gidduu immoo isa kana jechuudha. So pointiiwwan gara bahaa gara lixaa akkasumallee saawuz noorzii ilaallee turre sana jechuudha. Isaa sun addaa fageenyi isaanii haga kana jechuudha. Fageenyi lafaa Itoophiyaa bahaa gara dhihaatti 1,639 noorzii gara saawuzii yookaan immoo kaaba gara kibbaatti 1,577 jechuudha. About 1.7% of the country is covered by the water bodies. So bal'ina lafaa keessaa yookaan lafti biyyattii parsantii duwwaa tokko torba ta'u kun qaama bishaaniitiin haguugamee kan argamudha. The size of Ethiopia also affects both the natural and the human environment of the country. So saayiziin kunis immoo natural akkasumallee human environment irratti dhiibbaa guddaa ni geessisa, dhiibbaa qaba jechuudha. So bal'ina lafaa haga kana qabaachuun advantages disadvantages akka qabaattu ishee taasisa. So kanaafiyyuu sababa bal'ina lafaa qabduuf faayidaan isheen argattu maa inni miidhaan ishee immoo maa inni jennee olaallee possess diverse agroecological zones. So iddoolee wantoota garaagaraa itti oomishuu dandeenyuuf ni arganna jechuudha. So wanti gammoojjii ta'uu baddaan ta'uu, wanti baddaa ta'u immoo gammoojjiin ta'uu waan ta'eef isa sana baay'ee akkasumallee lafa ol ka'an jira, lafa gadi bu'aan jira, wantoota hedduu jira waan ta'eef oomishni yookaan wanti nu iddoo sanarraa argannu gosa garaagaraa akka argannu nu taasisa jechuudha. So variety of natural resources qabeenya uumamaa garaagaraa akka qabaannuuf nu deeggara. On extensive arable land lafa qonnaa bal'aallee akka qabaattu ishee gargaara jechuudha. Akkasumas have large population size bal'inni lafaa kun baay'ina uummataa guddaa akka qabaattu ishee taasisee jira. Home for diverse cultures lafti bal'aan kun immoo kaalchariin garaagaraa akka jiraatullee ishee taasisee jira jechuudha. Greater depth in defense external invasion. So weerara biyyoota alaa irraallee akka ofirraa ittistu ni deeggareera jechuudha. Isaan kun advaanteejii bal'ina lafaa qabaachuu isheetiin Itoophiyaan argattu jechuudha. Akkasuma immoo bal'inni lafaa kun dhiibbaas qaba jechuudha. Disadvanteejii mataa isaa danda'e qaba. Demands greater capital to construct infrastructural facilities. So iddoo kana hunda lafa bal'aa kana guututti misoomsuun ni ulfaata jechuudha. Infrastructurii diriirsuun ni ulfaata. Like kan akka daandii ta'uu mala, manneen barnootaa, infrastructuroota hedduu isaanii lafa bal'aa kanarratti kwaalitiidhaan distribute gochuun ni cima. Requires large army to protect its territory. Daangaa kana eegsifachuudhaaf armii cimaa ta'e barbaada, guddaa ta'e barbaada jechuudha. So isa sana argachuun illee ni cima. Difficult for effective administration. Hooggansa irratti illee ni cima jechuudha. Daangaa bal'aa kana sirriitti hoogganuudhaaf illee ni cima. Difficult for socio-economic integration. Hawaasa kana integrate gochuun illee ni cima. Hawaasa kana walitti fidanii integrate gochuun ni cima. So ilaalcha garaagaraa waan qabaniif isa sana jechuudha. So advantage disadvantagein
Itoophiyaan qabdu bal'ina lafa ishee irraa kan ka'e isaan kana jechuudha. Next, the shape of Ethiopia and its implication. Asirratti maal laallaa sheepii yookaan boca lafa Itoophiyaa fi akkasumas maal akka inni agarsiisu laallaa. Jalqaba countries of the world have different kinds of the shape that can be divided into 5 main categories. So biyyoonni kamiyyuu gosoota sheepii isaan qaban irratti hundoofne sheepii lafa karaalee shanan kanaan agarsiisuu dandeenya. So which means sheepiin biyyoota kamiyyuu as keessa jira jechuudha. Jalqaba irratti compactii, circulate kan siqu, fragmented ciccitaa kan ta'e, elongated qal'aatee dheeraa jechuudha. Perforated like biyyi tokko biyya biraa yoo marsite argamte, akkasumas immoo protruded innichi kun immoo like gama tokkoon baay'ee dheeraa gama tokkoon immoo boca paartiin tokko qofti dheeratee paartii biraa kan caalu jechuudha. Tokko tokko laallaa. So these shapes have implication on defense. Defense irratti illee implication qabu sheepiin kuni. Administration irratti and the economic integration with the country. So isaan kuni implication mataa isaanii danda'e qabu. Compact shape kan jedhu kana wajjin laallaa. Compact shape countries, the distance from the geographic center of the state to any of the borders does not vary greatly. Compact shaping kuni fageenyi kallattiileen arfaan qaban yookaan kallattiileen hundi fageenyi isaan seentar irra qaban garaagarummaa hin qabu jechuudha, baay'ee walitti dhiyaata. So does not vary greatly. It is easier for defense, socio-economic and cultural integration. Isa kanaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Defensiidhaaf, socio-economic and cultural integrationiidhaaf illee baay'ee barbaachisaadha compact shaping kun. Innis kallattii hundaanuu distaansiin isaan seentarri irra qaban relatively walitti siqa jechuudha. So Itoophiyaa, Zimbabwee, Lesothoon kun biyyoota fakkeenya nu ta'anidha. Fragmented shape immoo akkuma kaasuuf yaallee they are divided from their other parts by either water, land or other countries. Biyyi kun ciccittee argamte jechuudha. Qaama bishaaniitiin yookaan biyyoota biraatiin gidduu isheetti ciccittee paartii ishee biraarraa ciccittee kan argamtudha jechuudha. Divided from their other parties. So example UK, Greek isaan kana fudhachuu dandeenya. Sadaffaan immoo gosoota sheepii ilaalaa jirra. Sheepii biyyoota jechuudha. So elongated shape countries inni kun immoo they are geographically long and relatively narrow like child. So dheeraa fi dhiphaa ta'anii biyyoota callisanii dheeratan jechuudha, like akka daandii. So ishiisaniif biyyi fakkeenya nu taatu chaayiliidha. Inni kan biraa perforated shape countries kan jennu immoo a country that completely surrounds another country like Republic of South Africa. Amma innichi kuni perforated shape kan jennu biyyi tokko biyya biraa marsitee kan argamtu jechuudha. So amma fakkeenyaa asirratti Republic of South Africa Lesotho marsitee argamte jechuudha. So biyyi tokko biyya biraa of keessatti gaafa marsitee argamtedha jechuudha. Shaping kuni inni shanaffaa fi inni dhumaa portrait shape countries that have one portion that is much more elongated than the rest of the country like Myanmar and Eritrea. So biyyoonni kuni paartiin tokko dheeratee portion biraa irra baay'ee caalaa jechuudha. Like kan Eritrea osoo fudhannee fakkaachuullee baatu akkasitti deema jechuudha. Paartiin tokko qallattee callistee dheeratte jechuudha. Boca kana kan qaban maal jennaani? Protrude shape countries jennaan jechuudha. So ammoo there are various ways of measuring shape of countries. Karaalee sheepii biyyoota kanatti safarru immoo hedduutu jira. These measures are known as the indices
of compact. Inni kunis immoo the indices of compact jedhama. This indices measure the deviation the deviation of the shape of the country from circular shape. Innis kuni biyyoonni tokko hammam circular shape isaanii circle irraa hammam fagaate kan jedhu. So biyyi tokko circle irraa hammam akka fagaatte kan safarru jechuudha. So since there is no country with absolutely circular shape, those approximating a circular shape areas said to be more compact. So guutumaan guututti biyya geengoo taate hin jirtu jechuudha. Biyyoonni gama sarkiliitti siqan amma ta'e maal jedhamu compact shape qabu inni waamna jechuudha. There are four most commonly used measures of compactness. Karaaleen compactness kanatti safarru immoo afurtu jira. Biyyi tokko geengootti siqti moo siqxu yookaan geengoo irraa baay'ee fagaatti moo kan jedhu kana karaalee afurii safaruu dandeenya. Isaanis tokko tokko naa ilaallu. Inni jalqaba the ratio of area of a country to its boundary length. Area of boundary ratio, the higher the area boundary ratio, the greater the degree of compactness. Inni kun shortly area lafa biyya sanii length boundary isheetiif hirra jechuudha. So gaafa sana ratioon guddaa gaafa ta'e gara compactness itti siqxa jechuudha biyyi sun. Gaafa ratio sun immoo xiqqoo taate compactness irraa ni siqa jechuudha. Less compacted and more compacted country inni waamuu ni dandeenya isaas sana. Inni kan biraa isa lammaffaa kana the ratio of boundary lengths kan jedhu of a country to the circumference of the circle having the same area as the country itself. So inni kuni boundary circumference ratio inni waamuu dandeenya jechuudha. It measures how far the boundary of a country approximates the circumference of a circle of its own size. Therefore, the nearer the ratio to one, the more compact the country. Boundary length of boundary maaliif irra jechuudha? Circumference dhaaf irra jechuudha. Naannawa geengootiif jechuudha. So as keessatti bal'inuma length of boundary ni qabna. So circumference barbaannet boundary circumference dhaaf hirree kan itti keenya jechuudha. Gaafa tokkotti siqee more compact dha. Gaafa tokko irraa fagaate immoo maal ta'a jechuudha? Less compact dha jechuudha. Inni kan biraa sadaffaadha. Sadaffaa kanarratti the ratio of the area of the country to the circumference of the smallest inscribing circle. Isa kana fakkeenya kanaan odoo fudhannee ilaalle inni kuni kaartaa Itoophiyaa osoo ta'e geengoo naannawa kanaan kaasne jechuudha. Akkasitti geengoo kaasnee ta'e ittiin marsina jalqabaa sana booda area circumference ratio. It compares the area of the country with the circumference of circle that passes touching the extreme points on the boundary of the country. Inni kuni area biyyi tana area Itoophiyaa osoo inni biyya kana area Itoophiyaatiif hiruu circumference geengoo alarraan ka'ee kana jechuudha. Naannawaa geengoo alarraan ka'ee kanaatiif ratio goona jechuudha. So area to circumference ratio, the greater degree of compactness, which means area to circumference ratio kun gaafa guddaa ta'e maal agarsiisa? More compactness agarsiisa. Greater compactness. Gaafa xiqqaa ta'e immoo akkasuma less compactness agarsiisa. So isa kana hubattan jedhee yaada. Inni afuraffaan immoo the ratio of the actual area of country to the smallest possible inscribing circle.
So as keessatti immoo area to area ratio dha jechuudha. The area of the inscribing circle is the area of the smallest possible circle whose circumference pass through the extreme points on the boundary. Akkuma suuraa kaasne sana geengoon alaan jiru sun iddoon itti biyyoota tuquun jira, daangaa biyya sanii iddoon inni ittiin tuqnes ni jira jechuudha. So kanaafiyyuu area geengoo sanii ni barbaanna jechuudha. So area biyya sanii hiruu over area geengoo sanii jechuudha. So area actual the actual area of country to the smallest possible inscribing circle. Area geengoo amma kaasne sana jechuudha. So akkas goone barbaanna. The area of the inscribing circle is the area of the smallest possible circle whose circumference pass through the extreme points. Half length of the longest distance between two extreme points gives a radius of the inscribing circle. The nearer the ratio to 1, the more compact the country is. So ratio sun gaafa tokkotti siqee maalinni biyyi sun more compact jechuudha. Gaafa immoo tokkorraa diyaabatu gochaa deeme less compact taate jechuudha. So inni kan biraa Ethiopia shape compared to its neighbors in the horn. Bal'ina lafaatiin chukuni boundary akkasumallee AB ratio BC ratio AC ratio dha jechuudha. So bal'ina lafaa Itoophiyaa isa kana Djibouti, Eritrea, Kenya isaan kana jechuudha. Akkasumallee boundary isaanii kana length of boundary like this. AB ratio kana malaalee BC AC ratio kana malaalee sana jechuudha. So isa kana sirraa hojjechuun ni danda'ama. Inni kan biraa basic skills of map reading. Basic skills of map reading what is map kan jedhu laalla jechuudha jalqaba. A map is two-dimensional scaled representation of part or whole of the Earth's surface on a flat body such as a piece of paper, blackboard, wood or clothes. So map jechuun dimension lama kan qabu, maal kan bakka bu'u, kutaa lafaa yookaan guutuu lafaa kan bakka bu'u jechuudha. Innichis immoo kan agarsiifamu two dimension waan ta'eef piece of paper ta'uu mala, blackboard irratti, paper irratti yookaan waraqaa irratti, blackboard irratti akkasumallee muka irratti, uffata irratti illee agarsiisuu dandeenya jechuudha maapidha. So as keessaan isin qabachuu qabdan maappiin two dimension akka ta'e akkasumallee kutaa lafaa yookaan immoo guutuu lafaa kan bakka bu'uu danda'uu fi wantoota piece of paper, blackboard, wood or clothes irratti kaasuu akka dandeenyu qabachuu danda'u qabdu. Map reading encompasses a systematic identification of natural features and man-made features. So map reading kun kan of keessatti qabu systematic identification of natural feature akkasumallee kan namoonni tolche man-made of keessatti qaba jechuudha. Egaa nama immoo importance of maps kan jedhu kan ilaalla. Maps provide the basis for making the geographical details of regions represented, the geographical facts of an area such as relief, drainage, settlement. So isaan kana akka agarsiisnuuf nu gargaara jechuudha. Teessuma lafaa, yaa'insa bishaanii, qubannaa fa'aa wantoota kana akka agarsiisnuuf nu deeggara. Maps are powerful tools for making spatial analysis of geographical facts or areas represented. So maappiin kun iddoo bakka bu'e sana sirriitti spatial analysis akka goonuuf ni deeggara. Geographical fact achi jiran akka beeknuuf powerful tool dha jechuudha. So maps are useful for giving location of geographical features by varied methods of grid reference, place naming. So location iddoo tokko akka kennuuf kana metodoota kana fayyadamne like grid reference, place naming isaa kanaaf nu deeggara jechuudha. Maps are used on various disciplines. Disciplinota hedduu keessatti fayyada jechuudha. Maappiin land use planning, military science, aviation, tourism, marine science, population studies,
epidemiology, geology, economics, history, archaeology, agriculture isaan kana keessatti disciplinoota kana keessatti illee sirriitti nu fayyada. Map makes storage of geographical data of the areas represented. Maps are potentially used as to assess reliable measurements of the geographical features. So measurementii qabatamaa ta'e tokko akka argannuuf the measurement can be area, size, distance isaan kana amanamaa maapirraa argachuu dandeenya jechuudha. So gosoota qaba jechuudha maapini. Types of maps. There are many types of maps according to their purpose and the functions. So goolii fi hojii isaan irratti hundaa'ee gosoota garaagaraa jira. For the purpose of these cars, topographical and statistical maps are considered. So as keessatti immoo kan laallu lamaan kana topography fi statistical map kan jennu kana. So topographic maps depict one or more natural and cultural features of an area. So iddoo tokko ni fudhannaa achitti wantoota argaman tokkoo fi tokko ol ta'uu danda'a jechuudha. So kan agarsiisu wantoota hedduu iddoo tokkotti qabee agarsiisuu danda'a jechuudha. Topographical mapping kun they could be small, medium, large scale depending on the size of the area represented. Iddoo inni bakka bu'e irratti hundaa'ee mapping kun large scale, medium fi small scale jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Scale kanatti qoodama. So the next one is spatial purpose or statistical maps kan jennudha. Innichi kun immoo specific topic qofa kan agarsiisu. These maps are which show distribution of different aspects such as temperature qofa, rainfall yoo ta'e rainfall qofa, settlement yoo ta'e vegetation yoo ta'e specific waan tokko irratti qofa kan agarsiisudha. Inni kan biraa marginal information on maps. Elements of maps kan jennu map irratti wantoota argaman. Marginal information is shown on a map to enable the reading and the interpretation of the geographical information of an area represented. So map tokko akkuma argineen salphumatti waa'ee naannoo sanii akka hubannuuf sirriitti akka xiinxallu interpret akka goonu kan nu deeggaru marginal information on maps kan jennu map irratti fuula kaartaa irratti wantoota argaman sana jechuudha. Isaanis title of the map ni jira. Title, it is the heading of the given map which tells what the map is all about. Jalqabumayyuu kaartaa sun waa'ee maalii akka ta'e hubachuudhaaf taayitiliin dirqama jechuudha. So inni lammaffaan key or legend kan jennu it is the list of all conventional symbols and signs shown on the map with their interpretation. Simboolota jira jechuudha kaartaa sana irratti kan fayyadamne. Simboolonni sun immoo maal akka bu'an interpretation yookaan hiikni itti kenname ni jira. So legend kan jennu kiin kun isa sana jechuudha. Inni sadaffaan scale. It is the ratio between the distance on the map and the actual ground distance. Scales enable the map user to interpret the ground measurement like road distance, area size, gradient, etc. Kan jechuun shortly scale jechuun guutummaatti bal'ina lafaa sana kaartaa irraa kaa'uu dandeenya waan ta'eef minimize ta'ee ta'a. So ratio hammamiitiin ka'ee. So gaafa ratio argine bal'ina lafa naannoo sanii tilmaamuun ni danda'ama jechuudha. Argachuu bira ga'uun ni danda'ama. So ratio lafaa fi kaartaa gidduu jiru. Ratio kaartaa fi lafa gidduu jiru. That's it. So scaling isa kana it can be expressed as representative fraction statements or verbal scale and the linear or graphic scale. Bifa kanaan bakka buusuu ni dandeenya. Inni kan biraa north arrow kan jedhudha jechuudha. North arrow kun it is indicated with the north direction. Kallattii kaaba kan agarsiisu north direction on map used to know the other important direction of the mapped area like east, west, south and irra deebi'ee jechuudha saawuziidha jechuudha. So as keessatti maa inni kallattii noorziin
agarsiisu hin jira jechuudha. Maapirraa soo sana isarratti hundoofnee kallattiilee biraa sadeen hafan kan itti argannu jechuudha. Margin is the frame of the map. It is important for showing the end of the mapped area. End of mapped area sana agarsiisuudhaaf immoo margin nu fayyada. Ookachira jira jechuudha. Inni kan biraa date of completion. It is date of map publication. Guyyaatti public ta'e this enables map users to realize whether the map is updated or outdated. So guyyaa kaartaa sun publish itti ta'e irraa kaasnee kaartaa sun kan ture moo kan haaromfame inni kan itti adda baafachuu dandeenyu jechuudha. So updated or outdated ta'uusaa guyyaan achirra jiraachuu qaba jechuudha. So egaan barnoonni keenya irraa kana fakkaata. Kan itti aansuun immoo chapter 2dhaan walitti deebinaa. Chaanala kana subscribe godhadhaa. Video kanas like share godhaa. So goodbye.